Tun qophii qubeetii ani Muhammad Siraaji. Alaamanaan namaasaan maatiiwaatiin xiqqaa guddaan dhalaa dhiiraan muqaaceetaan gaaraa lagaan akkam jirtaniin isiniin jaa. Qophii qubeetan arraa eegallee jirra. Qophii qubeegaa dogongora Oromiyaa keessa jiru akkamitti sirreessuun danda'ama jechuurratti fuulleeffannaa jechuudha. Dogongora jiru agarsiifneeti. Dogongora tahuu eega hubate booda namni suni hanqina qubee akka qabu beekee akka baratuufi jechuudha. Garuu wannummaan dogongorri kun heddummaatuuf maali? Qubeen afaan Oromiyaa keessatti maaliif dogongora ta'a? Gaaffiin jettus ka'uu qabdi. Yeroo hunda dogongora himuu qofa osoo hin taane maddummaan rakkoo tanaatu maali jennee ilaaluun gaariidha. Maddi rakkoo tanaa hedduudha yeroo garaagaraa ni kaafna. San keessaa tokko maali jennee ilaallu taate gama mootummaatii fi gama matayyaatiinis rakkootu jira. Kana wajjin wal qabatee jechuudha. Kan mootummaan raayyaa kan eegallu taate rakkoon gama mootummaatiin jirtu maali jennee ilaallu taate biiroon barnoota Oromiyaa warra mootummaa keessaa tokko. Biiroon barnoota Oromiyaa seera hogguu baasu haala akkamiitiin baasaa afaan kana haala akkamiitiin to'ata. Fakkeenyaaf amma manneen barnootaa keessa yoo fudhannu taate manneen barnootaa jechuun gongaa ani osoo itti manneen jecha mana barnootaa jiru kana maaliif hawaasni kana beeka waan ta'eef jechuudha. Afaan adda addaatti yoo ilaalle wanni kun jecha tokkoon bakka bu'a. Mana barnootaa kajuu kun manaa fi barnoota jennee jecha lama fayyadamu jira afaan Oromoo irratti maaliif afaan Amaaraa tokko si fayyadameef akkasi fayyadamna malee afaan biraa kan feene yoo fudhannee English yoo fudhannee Arabii yoo fudhannee afaan Itaalii yoo fudhannee afaan hedduu afaan Somaalii yoo fudhannee hundi jecha tokko tokkoon barreeffamee jira jechuudha. Nuti akkasitti fudhanneetuma hiiknee fayyadamu jira waan ta'eef jecha lamaan fayyadamna. Anis osoo itti amanneen mana barnootaa jecha yoo kana fayyadamu jira akka beektaniin fedhaa jechuudha. Kanaaf man barnootaan keessa wanni jiru maali? Afaan Oromoo kuni hanga 8tti ni baratama. Oromiyaa keessatti hedduminaan jecha afaan biraatti jiraatu afaan Oromootiin ni baratamaa jechuudha. Barnoonni hedduun. Eegachi ol dabranii ammoo afaan Ingiliziitiin baratani. Afaan Ingiliziitiin barachuun rakkoo hin qabu. Ingilish afaan addunyaa waan ta'eef jechuudha. Garuu rakkoon bakka tanatti jirtu maali? Barataa fi barsiisaan afaan maaliitiin walii gala? Afaan Oromootiin miti. Afaan biraatiin walii gala jechuudha. Yoo rakkate afaan Oromoo fayyadama. Yoo namni afaan biraa afaan isaan fayyadaman san hin beekne afaan Oromootiin fayyadamaa jechuudha. Rakkoon takka tana. Afaan hojii Oromiyaa afaan Oromooti jennee miti. Afaan biraa fayyadamuun rakkoo qabaatee osoo hin taane afaan Oromoo dagatamuu hin qabudha. Afaan Oromiyaa keessa jiru afaan hojii afaan Oromooti. Afaan guddisuu irratti hojjechuu qabnus afaan Oromooti. Afaan biraa san booda itti dabarraa jechuudha. Afaan biraatis Oromoo mataanaatu guddise malee sabni biraa ka guddise hin jiru. Afaan biraa fayyadamnee afaan biraatiin barreessineeti afaan biraatiin wallifneeti akkasitti afaan biraa akka guddatu ta'e. Kanaaf afaan keenyas yoo akkasitti irratti dalaynee sababni hin guddanneef hin jiru. Duba rakkoon tun maali? Afaan kana yoo barsiisaan kan hin dubbanne ta'e yoo barataan kan hin dubbanne ta'e akkami barreessuu danda'a jechuudha. Afaan hin dubbanneen akkami barreessita? Yoo kan hin dubbanne ta'e barreessuu irratti dogongorri uumamuu waanuma jiru jechuudha. Nama dubbatuutu sirreessee barreessuu danda'a waan ta'eef haala saniin. Kan biraa rakkoo mootummaati jeesaniin ani itti amanu amma kutaa 9 fi maal afaan biraatiin baratanii jenne. Amma kaarikulamii haaraa kana maaltu dhufee afaan lama akka hin baratamne. Wanni hundi afaan Ingilizii ta'e gosa barnootaa tokkicha afaan Oromoo jennuun kanaa fi afaan Amaaraa ka jennuun kun akka hin baratamne waan jiruutu dubbatamaa ture. Guutuutti hafeeti barnootuma kan akka baratan jechuudha. Eegas ammoo deebi'eeti afaan lamaan keessaa tokko filadhaa jettu takkaatu dhufe. Waa'ee Oromiyaa soo jirra waa'ee bakka biraati miti. Afaan Ingilizii kana ijoolleen feeteeti maka barachuu jirtu Ingilish nu barsiisaa kutaa 9 ol hin jenne bar ijoolleen. Murtaa'ee akkasii barsiifamu jiraami. Eega akkasii kan murtaa'ee barsiifamu jiru taate afaan Oromoo kunis akkasuma murtaa'ee keessa taa'uu qaba malee afaan Oromootiif afaan biraa Oromoo Amaaraa keessa tokko filadha jechuun maal jechuudha. Yoo fedhe afaan biraa barachuu ni danda'e jettee mirga kan nuufi dandeessa. Afaan Oromoo gosa barnootaa keessa ramaddee sagantaa keessa keesseeti barsiiftaa jechuudha. Yoo filadhaa jetteeni kan feetee filadhu oguu jetteeni duraanuu kan inni haasoo maali? Afaan biraati jennee mire. Afaan biraan hin filanneef hin jiru. Fakkeenya tokkoon isin haasamu kutaa tokko. Waan mudatee jechuudha. Wanni kun hogguu uumamu maal jedhaniini kutaa keessa barattoota jiruun afaan lamaan keessa tokko filadhaa jedhaniin. Kutaa san keessa barataa 50tu jira. Barattoota 50 kutaa tokko keessa jiru keessa
afaan oromoo filatee nama godhan. Gaaddisaan faanii afaan amaaraa filatanii jechuudha. Waa'ee waan biraa waa'ee ganda biraa haasawutti hin jiru bara. Kanuma oromoo if hin jiru dhiinni isaa oromoo if hin jirutu dhiinni isaa oromoo ta'eetu afaan biraa filatee jechuudha. Maaliif ganda keessatti afaan biraa san haasawaa afaan biraa san fayyadamaa barsiisaa isaa wajjin afaan sanii walii gala sababnummaan inni afaan oromoo filatuuf maaliif jechuudha. Afaan oromootiin haasawutti hin jiru maaliif afaan oromoo barata. Kanaaf hiree tanatti hogguu hiree akkana hogguu harkate afaan biraa san filataa jechuudha. Yoo ammoo afaan biraa akkuma history geography jettee English goote kanatti afaan oromootis akkuma gosa barnootaa tokkotti achi keessa ramaddee baradhaa yoo jetteeni hiriira namni bahu hin jiru jechuun ni barata caljeettaa barata. Kanaaf kunis rakkoo jechuudha. Afaan oromoo bakka ittiin dubbatamnetti ni barreessina jechuun waan maluu miti. Gara matayyaatti hoggoos deebinu ammoo maaltu jira afaan oromoo mindaa itti nyaata gariin. Mindaa itti nyaatu san qofaa fi dubbata. Gabaabumatti amma miidiyaa yoo adeemnu taate miidiyaan afaan oromootiin dalagamre miidiyaan afaan oromootiin dalaganji. Miidiyaan afaan oromootiin namichi achi taa'ee dalagu san mindaatu kafalamaaf afaan sanii waan dubbateef jechuudha. Sanii fi hanga mindaa itti kafalamuuf san ni haasawa. Sanii alatti garuu afaan biraa haasawa jechuudha. Achuma istuudiyoo keessa taa'eeti afaan biraatiin warra teeknishaanota wajjin walii gala daayirektara wajjin afaan biraatiin walii gala jechuudha. Yeroo gariinumaa sagantaa live tamsa'u irratti dogongorri kana haalatti qilleensarra bahutu jira. Osoo afaan biraatiin walitti iyyanii qilleensarra haalatti bahutu jira jechuudha. Kanaaf afaan mindaa san hogguu mindaa bakka itti dirqama ta'u san bakka mindaa itti harkatu san jiru itti fayyadama. Bakka san osoo hin taane hogguu dalagaa san irra jiru jechuudha. Bakkuma san taa'ee garuu hogguu dalagaa san keessaa achi bahee dirqama isaa hogguu fixate afaan biraatitti achi dabra jechuudha. Hawallisuus waltajjiirra beeka inni wallisuun maali? Maallaqa itti mataarra maxxansaniin san maali jechuudha afaan oromooti. Haasii namni huccuu facaaseef akkan utaalu jiruuf sun afaan oromooti. Achirraa haguuga bu'ee garuu hin jiru. Warra isa duuba jiru warra dibbee fi gitaaraa fi maaltu mukanaanu kan inni walii galu afaan maali afaan biraati jechuudha. Afaan oromoo hoggumaa hiikee harka qabu san qofa. Galatoomaa jeebbu'a. Galatoomaa booda afaan oromoon jiru jechuudha dhuma. Kanaaf akkamitti afaan oromootiin barreessuu danda'a jechuudha wanni akkanaa kun. Kan biraa afaan oromoo kana ittiin sabboonaa akka ta'utu jira. Qabsaawaa goota. Gabbeeta afaan oromoo afaan federaalaa ta'uu sinja. Afaan oromoo kuni mana isaan jiru yoo deemte. Abalu jee isiniin malee namootuma gurguddaa isinii hayyuu oromooti beekaa oromooti oromoof akkana ta'e oromoof du'e oromoof caccabee oromoof miila dhabee jettaniini afaan oromoo mana isaa keessa hin jiru. Oromummaa jechuun ammoo afaani. Afaan eenyummaa namaa ibsa. Namni gariin aadaa maal jeete aadaa uffatee deema afaan oromootti hogguu dubbifte garuu nama biraa waan dubbisuu jirtu itti fakkaata garagalee sillaalu jechuudha. Maaliif hin beeku afaan oromoo kana. Oromummaan huccuu san itti fakkaata. Huccuu abbaan fedhe uffachuu danda'a bara. Kunoo irreecha dhaquutti hin jirtu faranjiin huccuu aadaa oromootiin. Oromummaan afaani. Warra ammaa afaan chaayinaa dubbatu biyya chaayinaatti akka dhufe beektaa jechuudha. Jaappaanis dubbate biyya Jaappaanii akka dhufe beektaa. Kanaaf afaan sun eenyummaa isaa ibsaa jechuudha bakka inni irraa dhufe san himee jechuudha. Kanaaf atis afaan oromoo dubbachuudhaan eenyummaan kan ifa waan ta'eef namni afaan hin qabne eenyummaa hin qabu. Eenyummaa namni afaan oromoo hin qabne oromummaa hin qabu jechuudha. Sabboonummaan afaan hin qabne sabboonummaa miti. Kanaaf rakkoo akkanaatu jira. Warri ati gurguddaa maal jennuuni ganda isaa yoo deemte mana isaa yoo deemte hin jiru afaan oromoo. Oromummaan isarra dhaabbattee jechuudha. Achirra dhuma. Kana. Waan ta'eef rakkoon takka tana akka dhuunfaatti yoo kalaallu taate akka mootummaatti yoo kalaallu taate rakkoo akkanaatu jira. Rakkoon akkanaatuun sirraawaa hogguu deemtee qubeen tunis sirraawaa deemti waan ta'eef isaan irratti fuulleeffachuun barbaachisa jechuudha. Har'aatti hogguu dabarrugaa dogongora qubee kanarraa magaalaa Bishooftuutirraa eegalla. Barreeffamni magaalaa Bishooftuu keessatti barreeffame yaada isaaniititti mana ciree jechuu fadhan. Mana ciree jechuu haa fadhan malee wanni isaan barreessan garuu mana cireetii miti. Mana jaaniitii ciree jechuudhaaf waan biraa barreessanii akka seera qubee afaan oromootti gaa hin dubbifamu. Yoo seera cabsineetuma waan kana mee numa dubbifna jenne garuu ci'eree ta'a. Ci'eree jaaniitii barreessanii achuma magaalaa Bishooftuu keessatti ammaasii kan isaan niyyatan maali? Mana uffata aadaati. Uffata aadaa Abbaay jechuu fadhan. Wanni isaan kataban garuu uffata jechuudhaafi uffafta jedha. Uffaftaan kun afaan oromoo keessatti hiika takka illee hin qabu. Ulfooftallee hoji'anii hiika qabaate.
Abbaay jechuudhaaf ammoo abaayii jedha. Abaayii wallee jettu takka waan hin dhageensaa afaan kam akka ta'ellee beeku baadhu. Afaan Oromoo keessa hin jiru, hiika hin qabu. Wanni isaan fedhan abbaayii jechuudha. Abbaayii sanii sin ibsine hiika dhabeetii jira jechuudha. As keessaa hagguu achi baanu Bishooftuu keessaa jechuudha gara magaalaa Mi'eessoo deemna. Magaalaa Mi'eessoo yookaan aanaa Mi'eessootitti barreeffamee konferansii paartii badhaadhinaa jechuudha. Konferansiin sirrii jechuun afaan Oromoo illee ta'u baatu garuu jechisaa akka namni dubbatutti akka abbichi dubbatutti sirruma jennee bira dabarreeti. Paartii jechuudhaaf paartii badhaadhinaa jechuudhaaf kayaadanii paartii badhaadhinaa jedha akkas barreessanii itti aanu immoo kurmaana tokkoffaa jechuudhaafi kurmana jedha. Kun mana yoo jettee afaan Oromoo ta'ee jira. Kurmana wanni jedhamu immoo hin jiru. Araddaa hammeetii mata deemaa jechuudhaaf ammoo aradda hammeetii mata deemaa jedha. Akkasitti barreeffame. Achi hogguu baane ammoo gara Adaamaa Guddittii imallaa jechuudha. Adaamaa Guddittiitti wanni barreeffame. Waan jechuu fedhan hin beeku barreeffamne ammoo dhaabbii jedha. Yookaan dhaabbata jechuu fedhanii jeetumaan shakkanii meenteenaansii boonaa jechuu fedhan sila. Yookaan dhaabbata meenteenaansii boonaa jechuu fedhanii jenneetumaa fudhannuti. Meenteenaansii jechuudhaaf ka isaan yaadanii meenteenaansii boonaa jechuuf ka isaan yaadanii meenteenaansii bonaa jedha. Hagannaa ho'isa jira dhiiroo. Eega bonni jiraate haganninis jiraachuu qaba hojii deema waan ta'eef jechuu biyya teenyatti. Adaamaa Guddittii keessaa osoo hin bahin ammaas barreeffamni baankii Oromiyaa. Ka Adaamaa yookaan ka baankii Oromiyaatis jechuu dandeenya waan ta'eef baankiin Oromiyaatis gaa sirreessuuf waan isii bira jiru dirqama qabdu waan ta'eef dhaabbata guddaa waan taateef baankiin tuni. Baankii Oromiyaa jechuudhaaf kasilaa yaadanii Oromiyaa bakka jettu suni Oromiyaa jetti. Damee bokkuu shanan jechuu fedhaniiti. Bokkuu shaneen jedha. Shaneen akkasi barreessanii. Amma gaa tanamaa osoo inni mire ifitti isas deebuun gaarii jechuudha. Gara waldee keenyaatti hin dhufa. Waldee barreessitoota Oromiyaa. Waldee barreessitoota Oromiyaa. Laal gaa dogongorri kun wanni irra walii galuu qabnu gara lamaan uumama. Takka danta dhabummaadhaan uumama. Ta lammadaati wallaalummaadhaan uumamaa jechuudha. Ta waldee barreessitoota Oromiyaa kuni ta wallaalummaan uumamtee miti. Danta dhabummaadhaan tan uumamtee jechuudha. Maaliif dogongora tokko hogguu uumame waan takka hogguu barreessite yoo qabeeytu taate qubee qabeeytu taate dogongoraaf sirrii dambaaftee beeyta taanaan irra deddeebitee ilaalteeti sirreessita. Waan moggumee takka barreessitee keessaa fiidee dogongorri sun bahuu danda'a jechuudha. Barga wanni kana afaan biraarratti suma mudata. Afaan Amaaraarratti amma kana dura zamana Haayila Sillaasee na fakkaata. Bataganyubat jechuu bataganyubat tamarraqa waan ju'utu ga'ata jettu san keessaa baateeti batanyubat tamarraqa itti. Yaadimee garaagarummaa guddaa wanni jechii qubeen takkittiin fidde san jechuudha. Achi jiraniiti osoo isaan rafanii yookaan osoo isaan ciisaniiti rafan eebbifamtee jaarsaaf jaartii bara Haayila Sillaasee fi jaartiisaa. Haayila Sillaasee fi jaartiinsaa bakka jiranitti wanti kun eebbifamee jechuudhaa fi jaartiin isaa jaartii Haayila Sillaaseen bakka rafu jiranii wanti kun eebbifamee jira. Amma gaa nama biyya bulchu osoo rafu jiru waa'ee siree isaa maaltu siin ga'e waan akkasiiti jechuudha. Afaan Oromootiis kana. Wanni akkasiin mudataa irra deddeebitee ollaallee sirreessuun hin danda'amu jechuudha. Afaan Amaaraatis dogongorri numa uumama osoo beekuu dogongoruun ni jirti ni mudachuu ni malaa jechuudha namni qubee beekuus. Dogongora akkasii akkitti sirreessitu garuu irra deddeebuudhaan akkasii sirreeffama. Yoo kan hin beekne taate immoo ni barataa jechuudha. Ka waldee keenyaatti hoggunas deebuugaa. Ogbarruu jechuudha silaa ka yaadame ka barreeffame garuu ogbarruu jedha. Ogbarruu. Oromiyaa jechuudhaaf ammoo Oromiyaa jedha akkuma baankii Oromiyaa sanitti jechuudha. Kaan ammoo hajalaa kuni onkololeessa jechuudha. Onkololeessa amma namni gariin hogguu dogongoree waan akkanaa kana dogongoreetti itti himtee waan adda adda sababa adda adda isaan akkanaa bar loqota malee kuni dogongora maalii qaba akkana barreessinaa siin jedha.
onkololeessa nama akkana barreessu ana garreen hangammaatitti onkololeessa jaakon onkololeessuma jaan hangammaatti kadhageenyeesi barreeffamuusi warri miidiyaatis fayyadamanii amma baatii onkololeessaa keessa yeroo oduu barreessan yookaan oduu himan hunda guyyaan kun lakkoofsi kun baatiin tun numa yaamamti yookaan numa barreeffamti waan ta'eef achirraa ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Waldee barreessitoota Oromiyaa keessaa osoo hin bahin waldee keenya keessaa osoo hin bahin ammas dogongorri biraa maaltu jira? Nafa naafate jechuudha. Kasilaa yaadame wanti barreeffame garuu wanni jiru nafa nafatee jedha. Nafa nafatee akkas jedha jechuudha. Qophii qubee gaataarraa karaa xumuraa rageenye jirra. Xumura irratti dukkaanni kitaaba elellee kitaaba afaan Oromoo gurguruutiin jira. Kanaaf kitaaba afaan Oromoo bitachuu feetanii mana kitaaba elellee dhaqaatii bitadhaa isiniin jenna. Nagaan jiraadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Nagaa ogeessi kaameeraa qophii kanaa nu guddataati. Nagaatti.